qoodamne jira. Sakanan dubat amalli waaqayyo namaan qoodamne jira. Amalli namaa qoodamu immoo jira. Amalli namaa qoodamne amalli waaqayyo waan guddaa sadii. Tokko waaqayyo iddoo hundumaatti argamu. Amalli kun namaa qoodamuu hin danda'u. Ani daanyee ammasuma jira malee iddoo biraan jiru. Waaqayyo iddoo hundumaatti argamu. Angaruu asuma jira. Yoo akka carraa ta'e foon tokko fudhatanii argitan malee anaan iddoo biraatti hin argitan asumatti argitu. Inni kan birooni waaqayyo waan hundumaa danda'a. Waan hundumaa kan danda'u nama miti waaqa duwwaa. Eenyuyyuu sittanii maana dhaggeeffatu. Ammam beekii, ammam caalii, ammam guddadhu waan hundumaa hin dandeessu. Waan hundumaa kan danda'u. Barri kan irratti hin dhumne. Jaarraatti darbee kan jiraatu. Du'a gara sitti ijoollee isaaf jireenya kan ta'e. Ilma waaqayyoo Yesuus duwwaadha. Eenyuyyuu waan hundumaa kan danda'u waaqayyo qofa. Qofa jedha. Namni tokko digirii qaba, maastersii qaba. Maastersii isaa hojjete PhD qaba. Namni tokko makiinaa manaa qabu, ayinaammaa qabataa, hindorfinii qabataa, asingormaa qabataa, paaraadoo qabataa, waan kan biraan qabu. Waan hundumaa kan danda'u waaqayyo qofa. Inni lammaffaa amalli waaqayyo irraa qooddachuu hin dandeenye yoomiyyuu. Gooftaan Yesuus. Ameen. Bara baraan jiraata. Amalli kun namaaf hin kennamu. Namni daangaadha lafatti dhaabbatu qaba. Baay'ate waggaa 80, baay'ate waggaa 90, kana 80, 70 sajjadullee daawwitu rakkina kee taa'ee gaafa saasee Isaayyaas immoo namni waggaa 120tti du'e yoo akkanuma dargaggummaatti du'eeti jedha. Inni sun rakkina keessa taa'ee barreesse gaafa daawwiti. Gooftaan Yesuus. Waggaa 120tti namni du'e akka dargaggummaatti du'eeti jedha. Macaafni qulqulluu macaafa Isaayyaas irraa akka jedhu akka jedhamu biyyattii ishee haaraa sana keessatti. Isa kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Kana achi waaqayyo irraa amalli nuyi qooddanne tokko aangoo qabnan. Baasooyi mucaa xiqqoo tokko bineensonni addunyaa kanaa sodaachuu danda'u. Wantoonni baay'een isaanii aangoon kuni akkam ta'e maal ta'e isa jedhu baay'ee isaa achiin hin galumee nu dhaggeeffadhaa. Dhalli namaa hojii hojjeteef hidhaa guddaa isa jiraachisuu hin dandeenye jala gale. Dhalli namaa inni jalqabaa maal ta'e aangoowwan qabu amala waaqayyoo irraa qooddate kana hundumaa cubbuu hojjete jannata keessatti isa waaqayyoo jedherra isa ofii jedhe filate gatii kanaafiyyuu aangoo waaqayyoo wajjin qabu sana gadhiisee maal ta'e gara biyya lafaatti yookiis gara cubbuu wajjin walii galuutti dhufe. Namni jalqabaa Addaam biyya lafaarratti gaafa cubbuu hojjete waan guguddaan ni dhabeen isinitti hima. Tokko bifa waaqayyoo dhabe. Bifa isa kan waaqayyoo dhabee bifa namummaa uffate. Inni lammaffaani jannata keessaa gadi ba'e. Iddoo dafqanii jiraachuun hin jirre iddoo bara baraan jiraataniifi gadi ba'e. Inni kan biroon gaafa gadi ba'ee maal ta'e hooggansa yookiis aangootu irraa fudhatame irraa molqame. Inni dhabe baqa jireenya isa kaleessa dheengada sana hin dhabe. Bifa waaqayyoo erga dhabee booda qullaa ta'e qullaa taanaan wal arguun dhufe wal arguun numnaan wal baqachuun dhufe wal baqachuun numnaan ila Addaamiif Yohaan gaafa muka jannataa kutanii fira muka jannataa kutuun isaanii kutuun sun waan baay'ee goote. Adaraa sirriitti na dhaggeeffata. Muka isa waaqayyo irraa nyaatinaa jedhe sanarraa gaafa kutanii nyaachuu isaanii duwwaa naaseenaa. Tokko wal dhokatan. Qullaa ta'an gatii ta'e. Lama waaqayyoon dhokatan. Waaqayyoon irraatii fagaatan. Inni sadaffaan sodaachuutu isaan argatu. Waan hundumaan sodaatan turan kalees. Erga kanaan boodee maal ta'an sodaatutti dhufe. Waan hundumaatu isaan wareessuu jalqabe. Waan hundumaatu anassi caalattiin jedhe. Gaafa kanaan bood wal dhokatanii waaqayyoon dhokatanii sodaachuu jalqaban. Addaam jedhe waaqayyo eenyaan eessa jirtaa jedhe waaqayyo lafa dhaloonni jiru wallaalee gaaf tokkoyyuu dhaloota waameen beeku. Dhaloonni ofa mul'isu jedheeti kan dhaloota waamu waaqayyo malee.
waldaa kiristaanaa keessatti deddeebi'ee waaqayyo kan inni si waamuu fi lafa jirtan mul'isaa jedheeti malee qixa bakkatti jirtutu waaqa harkaa dhokatee miti. Addam nan dhokadhee nan sodaadhee jedhe waa isa kana ammas achi deebi'uu na dhaggeeffadha. Erga kana ta'ee booddee waaqayyo dhala namaaf garaan kutanne gatii dhala namaa jaallatuuf akka salphaatti waan hin fidiniif dhala namaa kana hojjetee waan boqoteef in boqote waan jedhuuf in gammade waan jedhuuf amma immoo dhaqee hoolaawwan hin beekamne irraa gogaa haaraa itti uwwiseetu jarreen kana qullaa isaanii dhokse. Jarreen kun qullaan isaanii dhokatu iyyuu malee jireenya dhugaadhaaf jireenya isa kaleeyaa jiraachuu hin danda'an. Maal malee gadariyatamu jannata kee Suraafeliif Kiroobel immoo jannatarra dhaabataniitu balbala Eden sanarraa nama gadariyuu jalqaban. Balbala dhaaba Eden sanarraa. Siina dhaggeeffadha. Kunis ta'uu erga baatee booddee waaqayyo ilma isaa isa tokkichi isaa cubbuu dhala namaa hundumaaf fannifamu isa dhaloota jireenyatti waamu isa qullaa dhaabatee uffata namatti uwwisu Yesuusin gara biyya lafaatti erge. Maaliif Yesuus dhufee gara biyya lafaa? Tokko jireenya dhalli namaa jiraachuu qabu hin jiraatiin jirutu jiraayyuu dhufe. Zibbiloo madhee dhufe miti. Mul'ata harkaa badee ennaan dhufe miti. Ilaame fira naggaadee magaalaa kan biraatti kan saree magaalaa kanatti buufadha jedhee dhufe miti Yesuus. Ageessu macca waaqarraa gidduudhaa kan inni gadi bu'ee warra dhokatan mul'isuudha. Ageessu ba'aa cubbuu dhalootarraa fuudhee baachuudha. Jireenya namni dhabe sana jireenya isa namni dhabe waan namni dhabe sanatti nama deebisuuf jedhee dhufe. Yesuus Kiristoos waaqayyo tokkicha ilma isaa erguun hidhaa ilmaan namaa fide. Hidhaa ilmaan namaa fide gatii guddaa itti baasuudhaan jalaa baasuudhaaf fedhee ilma isaa tokkicha erge. Ta'ii kana booddee jireenya gatiin itti ba'e sana jiraachuu har'a dhaloonni nama jireenya gatiin itti ba'e jiraatu sanan fakkaatan. Jireenya amma nuyi jiraachaa jirru kuni jireenya gatiin itti ba'e. Yesuustu gatii itti baasee nu fide. Jireenya gatiin itti ba'e kun akkatti jiraatamuu qaba. Zimbiloo madhamee jiraatama miti. Jireenyi sa'iitii kana nuyi jiraachaa jirru jireenya tola jenna miti tola miti. Yesuus nuuf tola malee nuuf tola kenname malee jireenya gatiin itti ba'edha jireenyi nuyi jiraachaa jirru. Ageessu jireenya gatiin itti ba'e jireenya Yesuus qaraanii ottol ba'e nannee bodhee utuu jedhu hadhooftuun kennameef. Ageessu jireenya akkasiiti. Jireenya akkasii keessatti waaqayyo dhala namaa waame. Jireenya gatiin itti ba'e sun jireenya attamiiti. Jireenya gatiin itti ba'e kun jireenya attamiiti jedhaa barreeffadhaa warri barreessitan. Amma abdiiwwan hin barbaadu bukkee dubbiiwwanani har'a dubbachuu barbaadu bukkee ga'uudhaaf amma kan ariifadhe. Jireenya gatiin itti ba'e sun jireenya attamiiti. Jireenyi gatiin itti ba'e kuni jireenya mataa keenyaaf ta'u duwwaa miti. Jireenya gooftaaf ta'u. Jireenyi gatiin itti ba'e jireenya nuyi duwwaan jiraanne darbinu miti. Jireenya waaqayyo akka nuyi jiraannu ilma namaarraa barbaadu. Jireenya akka nuyi jiraannu waaqayyo nurraa barbaadutu jira. Jireenyi gatiin itti ba'e sun jireenya akkamiiti? Tokko jireenya gooftaadhaaf ta'u yookaas jireenya akka waaqayyo barbaadetti jiraachuu nuyi qabnudha gatiin kan itti ba'e sun. Kolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 9 lakkoofsa 9 hanga 13 kutaa kanarraa wanti isin argitanii waan guddaa afur argitu. Jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu, lama yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu, sadii hojii gaarii hundumaatti ija godhachuu, afur waaqayyoon beekuutti guddachuu, akka dandeessan kadhata kooti. Waan guddaa afurran isinitti hima. Yeroo jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu, yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu, hojii gaarii hundumaatti ija godhachuu, waaqayyoon beekuutti guddachuu, akka dandeessan kadhata kooti jedha
jireenya akka inni jiraatu barbaadu qaba. Sirriitti na dhaggeeffadhaa kan. Asina dhaggeeffadhaa. Waaqayyo dhala namaarra, ilmaan namaarra jireenya akka inni jiraatu barbaadu qaba. Suuta jedhaa nama simbira jiru gamgoodhaa qabaatiin Waaqayyo sirraa jedhaan. Jireenya akkati jiraattu barbaadu qabaa jedhaani. Jireenyi kun immoo jedhaani. Ofuma osoo hin taane jedhaa qabaadhaa sabi. Itti yaaddee akkati jiraattu barbaadaa jedhaani. Mee namni tokko iyyaati ameen jedhadha ameen kana. Jireenya akkamii Waaqayyoof jiraannu barbaadu qaba Waaqayyo. Simbilooma jennee akkamii jiraannu miti. Jireenya akkamii jiraannu barbaadu qaba Waaqayyo. Sababiin isaa waan hundinuu akka qaba. Akkas qabaachuu qaba. Waan hundinuu akka qaba. Akkas qabaachuu qaba. Jireenya addunyaa kanarratti bilis amma sayitii kana wanti baay'eensa mina dhaggeeffadha hawaasa. Hundumti keessan hangafoonni koo. Jireenya addunyaa kanarratti sayitii kana keessumaa pheenxonni warri waldaa kiristaanaa keessa jirru akkaataa jireenyaa isa jedhamu adda baasaa jiru. Jireenyi keenya akkan qabu. Wanti nuyi hojjennu akkan qabu. Wanti nuyi goonu akkan qabu. Jireenyi kiristaanaa ofumaan miti. Kiristaanni jechuun simbilooma jiraatu miti. Akka jireenyaatu kennameefii jira. Gaadhansi ittiin jireenya isaa qajeelfatu. Waan irraa jireenya isaa dubbisee ilaalu jireenya filatamaa ta'e tokko akkaataa ittiin jiraatu jireenyatu toora galeefii jira. Akka qabaachuu qaba. Akka jireenyaa ishee jedhamtu isinitti himu. Fakkeen nyaachuun akka qaba macaafa qulqulluudha. Nyaachuun iyyuu akka qaba. Addunyaan amma keessa jirru keessatti kiristaanonni keenya akkaataa jireenyaa gadhiisaniiru. Nyaachuun iyyuu akka qaba. Akkatti nyaannu akka qaba. Mana dhaggeeffadhaa. Namoonni baay'een jireenya addunyaa kanarratti waan hundumaayyuu qajeeltuu ta'anii dhumaniiru. Warri nu waldaadhaatti himnu, warri nu waldaadhaatti lallabnu wantoota baay'ee isaanii toora jireenyaa gadhiisaniiru. Yeroon nyaachuu qabaniif yeroon kaa'uu qabaniyyuu addan. Yeroon uffachuu qabaniif yeroon dhiisuu qabaniyyuu addan. Yeroon barachuu qabaniif yeroon taa'uu qabaniyyuu addan. Kiristaanaaf akka qaba jireenya. Sinii gala akka qaba. Ganama kana dhugaa mana isinitti maayira. Badaa isiniyyisiisu garuu dubbiin sammuu nama baay'ee akka inni gaddaru afurri Waaqayyo dhugaa naa beeka. Sirriitti na dhaggeeffata akka qaba. Fakkeenya boqonnaa 23 lakkoofsa tokko nyaachuudhaaf yeroo mootii wajjin walitti dhiyaattu sassati yookiin dhangaan nyaatichaa akka sin hawwisiifnetti of qabi jedha. Solomoon Kiristaan akkatti nyaatu iyyuu akka qaba. Inni amma seena amma nyaachuudhaaf iyyuu wantoonni baay'een harkatti rukutamaan. Lama gaa'ila dhaabuun akka qaba. Gaa'iluma dhaabuun iyyuu akka qaba. Gaa'ila jechuun sirriitti na dhaggeeffadhaa. Ishee kanarratti sirriitti na dhaggeeffadhaa. Gaa'ila jechuun faawundeeshinii cimaa. Gaa'illi hin jiru taanaan ijoolleetu hin jiru. Ijoolleen hin jiran taanaan waldaatu hin jiru. Dhageessu bu'uurri waldaa kiristaanaa gaa'ila. Kiristaanni gaa'illi isaa sa'iitii har'aa kana gaa'ila dhugaa ta'uu dadhabe. Dhaloonni keenya baadiyyaadhaa dhufanii magaalaatti galanii torban tokko booddee kiiskoodhaa walitti galaniiru dhageenya. 14 tokko booddee mucaa shintibeetii buusu. Hidhiin tuutina. Jabaadha mataa malee. Akka qaba waan hundumtu. Gaa'illi kiristaanaa akka qaba. Dur yeroo waldaadhaa gammanneerraa dhanii faarfatanii Waaqayyoof galanni haa ta'u mucaa koo fuudheedhaan biyyi nagaan. Amma garuu dargaggoota duwwaa miti. Haadhi manaaf abbaan manaayyuu mata mataatti ajandaadhaan dhaabbataa qabu. Rakkoo biyya kanaatiif inni guddaan waldaan kiristaanaa keessa gaa'illi dhaabuusa. Mucaan nama hoolaa miti gabaadhaa qabatanii gabaadhaa bitatanii galan. Sampelli miti wal fannifatanii galan. Roda bitanameen.
mallattoodhaan bitu salphaatti ol fuudhu. Nama si dararu sangaayyuu mallattoodhaan bitu jedhi. Bara mallattoon jiru, bara firmaan jiru, waan hundinuu sirrii. Amma garuu firmaan hin jiru, waan tokkoyyuu taalaan qabu. Gaarii mashallaa hima. Ani ilaame warri naqaane nuun jeffamme isintu boolla keessa galaa jira. Anoon akka jedha dhugaa Waaqayyo. Amma jechuudha. Wangeeluma nan akkasiise na dhaggeeffatu. Mucaan namaa saree miti. Lafa argette jaoola miti. Hey! Na dhaggeeffadha. Wangeelli bara har'aa miti bara guddinaa tumsaafa. Bara Onesimoos Nasiffaa. Bara dubbachuu dandeessuudhanii nama dhiitan iyyuu lallabamaa ture. Ameen jedhi baay'eeti. Hey! Bara koo karaan hin jiru bara dargii keewu hin dhufe wangeel. Wangeelli har'a iyyuu qaba. Namni tokko iyyuu jalaani ameen jedhi baay'ee. Raatoon hoosmaya. Wangeelli qaba baay'ee. Bara cabarbaaronni hodhuu mandaratti galan miti. Bara waldaa kiristaanaa keessa. Para kasiniti, wangeelli para biddaayyu, para niitichaayyu, para kaballaayyu, irraa feenu kan qabe. Namni tokko harka kee harkaas, har'aa booda billaa wangeelaa si duukaa gala. Har'aa booda abidda wangeelaa mana keetti gala. Inni nama baay'ee nyaate sirkatti gala. Namni tokko lafa utaalee amee jala. Leeluu sakanoo, leelee mana jaalfara. Erga geelgabi, mirga erga geelgabi. Billaa sirkaati, billaa sirkaati. Arangama Afrikaa irratti ol deemee mana hojjeta. Namni tokko meeshaa wangeelaa jedhime. Menora, gainda kana bajo. Waldaa kiristaanaa rakkoo guddaan irra warri waliin dhuftu waldaatti baay'achuu ishee. Dhageessu warri waliin dhuftu waldaatti baay'achuu ishee. Warri haja barbaaroon faarfannaa keetti baay'achuu isaanii. Dhageessu amantoota bidduu waa miti. Tajaajiltoonni waliin dhuftuun iddoo aarsaa guutuu ishee. Yee! Har'a bidda tokko xaxxaataa. Abilif. Ana amantaa guddaan qaba. Namoota baay'eetu boorraa yaa. Mul'anni kee bade, faarfannaan kee bade, haleluuyaan kee bade, lisaanni kee bade, wangeellatiin kee bade. Jedhee si owwaachuu lallaba. Namni tokko harkaa fuudhee ameen jedhee. Sirriitti na dhaggeeffadhaa qaama. Yeroo namni baay'ee isaa dubbiitu harkaa gara sanatti kaata. Ani immoo san barbaadu. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Qasadha. Waldaa kiristaanaa keessa har'a waliin dhooftonni baay'een waldaa keessa waan guutaniif dhugaan jireenyaa dhaloota gadhiisu. Dhageessu warra waldaa keessatti ejjitu. Warra waldaa keessatti dhala namaa salphiftu. Warra gaa'ila iddoo meeqaa qabdu. Warra haca barbaaraa akka saree diichii kee bulaa waldaadha dhuftee faarfatu. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Waan nama dhibu foondiin kun kanaa booda bakkeema. Waan nama dhibu nama taggaallata miti. Hojiin nama baay'ee miilana nama aggaallata. Gadiisa mucaatu waldaa dhaqee sirba dhaggeeffata. Miimorii isaa keessa kan jiru sirba malee faarfannaa sirrii miti.
inni yeroo hundumaa sirba dhaggeeffata. In kadhannadhaan jilbeenfataniina inni kan jaalalli kee na dhibee naani dhadhee faarfata. Inni kan Yesuus koomichuu gaafu dhadhee faarfata hundumtu. Faarfannaa barbaadee dhabe sammuu isaa kee waan jedhee faarfatu dhabe. Gaafa kana immoo dukkananii isaa. Bai enan jenne kadurillee Yesuus koowe. Maajenne jenne kadurillee Yesuus koowe. Ammuma jechaa jira malee durmiti. Hello! Please! Yesuus hin dhufa. Please wanda faarfattoota lallaboota abbaan waldaana hin dhufa. Warri sagalee kana dhageessanisti caabudha. Ameen jedhame. Gaa'illa kanama ida'amee fira. Warri jaallatiin jirta warra akka kooti jalqabuma ilaala. Dhageessu. Dibicha sangaa miti qotuu ni jedhanii gashanii bamana. Dhageessani. Arree miti fe'amuu ni jedhanii gashanii yaada mana. Dhageeffan gooftaan waadaarra jiru nakkati. Irri dhageeffan waddaan abbaa manaa jijjiiruu hin dandeessu. Dhageessa amala abbaa manaa sii jijjiiruu hin dandeessu dura laalladhuutti gadi. Ayam nagara tadi walitti galina. Aina keram. Biyana kana palle saira. Gailli jiratanan walda jirafra. Hey, gailli ko isikattarina. Tokko gailli foundation ina chip. Baka wawa iri sudan dauda gai. Gaila gitu ijoollee tu jira. Agefu master. Alonni boronda na sitkafu runjiru tanan. Namat diratu kabdu wanda. Akhirnya saya dia afani, namni afani gini fast afano robo, afano tak kampro, dupa tu toko yodu aja, nami casa na boroga, namni afan dupa tu injuru thana, afani cin nami cao jindu afai, agesu, walda Kristana kesa alon ni pori injiran thana, walda dua erti male all ka arti miti. Alon ni wali no fumiyana, alon na pani rana na tembe hamni. Haramu na majafa kulukulukia. God do it keman alpilena sapora. Tupadu nanjene ergama wake yote jana tidufe. Wanan sitti na toko yuni sinanjene. Allah dupandende mawatu gana fatama. Namni tokko narkaa fuudhiti. Ameen jedhi beeyyatu. Ameen immoo ameen. Ameen immoo ameen. Dhageeffadhu. Yaa mucaa durbaa. Dhageeffadhu. Ilaanii jalqabuma abbaa manaa ilaalanii jaallachuun cubbuu miti. Ilaanii jaalladhu. Gooftaan Yesuus. Siin danda'amee namni sakkarabaatii kaa'atee deemu. Shakash kuasa. Yo si danda be sama kina kata dia ulangan. Bukan cukup mitingin. Milanan ju dari makina kam no charo dalam majola. Biasa. Ilanan. Jol darga gotan lagi fana. Yo sini danda meme. Yo sini danda. Isya nanti sing bela pilale. Bukan itu. Lagi asu. Isyarat lana. Cukup itu saja. Wariku tadi makan kita kalian kabuti. Isini masih rimat di siapa reca. Lagi asa. Bayar mesti jalan pasti kau dah rogan. Bukan. Isini bukan mana kau itu fine. Hey! Malah, para tanah, majalah terusnya.
mana bahagia kese kamera tinggali. Enggak ada insiden, enggak ada tinggal lain tadi. Bola tinggal lain tak tinggali. Hilo sakala. Loro honas meg. Lamanan keke mati kabi. Ada sagala yang sikaba. Mati gani mata menum na mana kaya tolga siya. Erkan furata mantinan. Erkan gani. Ora magatu na mankrologos. Mambara mana kaya tinggali bando hosu tinggal siya. Ini pokok ini jangan dia mencari. Agasu, gaya ini kayaknya betul ada terang. Gaya ini Kristana inurga folding apa? Shito jala. Agasu, kosmos ini mana funanta jala. Inurga, gaya ini Kristana na jauh. Gaya ini nama Maria jala siapa? Maafin na jauh. Ada mana sorok dulu? Apa mana sorok mana? Ini kayaknya akan apa? Akan dijerano akan aman. Misalnya, nanti nak dia pada kisah mayana kami apa mah? Sini. Aku share. Bisa apa mah? Saya nama nak imagino nama tak kadai. Konkret saya. Kan kami tidak bisa benar. Pada si wakai yo ode itu miti, soktu miti wakai, aja barbari miti wakai. Begitu, foki nama jalan nondai, kapan foto? Apa yang tadi jalan dah? Itu akan tadi jalan dah, terlegari. Kangkuati, mana sudah itu kabar no, mana sudah kata pilari kabar sudah. Ciri-ciri lagi apa? Ilame jireenyi Kristana nurga manni Kristana mana bagan utunna keedam hey utuna na baruan keedama gailli Kristana fooli qaba inurga man abet karata kana si karada mana tittol galte bidi kharati bade lumilana nama tauka erga frodu kana bana tu nama sebora cerrate gante, mandati sente, safarrati dante, katamanati gante, ila na babaya tu dawa jargara, ila kita korke keskas, mera masuna mansrolia, ila bachala bos, jirena baluna turkai, mana baluna turkai, safanna baluna turkai, kalatia baluna turkai, mana namne turkai usikolera.
nagajira. Biddeeni jiru yoo ta'u nagaaji. Eeggifata gaarummaan mana waaqayyoo jiraachuu gaarummaan waaqayyoo faggooma kuyi. Birrii sin lakkoofsisu yoo ta'e iyyuu gaarummaa sin lakkoofsisu. Eeggifata. Mana namni waaqayyoo mana furri waaqayyoo keessa jiru. Mana ulfinni waaqayyoo keessa jiru. Nyaatanii innoo nyaatanii waan isaan qabantu guddaadha. Ulfinni waaqayyoo ulfinni waaqayyoo akka jireenyaa sirkatti mana ulfinni waaqayyoo irra jiru waan hundumtuu simboo waan hundumtuun bareeda miidhagummaa jira manicha miidhagummaa jira qeessa miidhagummaa jira qee ulfinni waaqayyoo irra jiru mana ulfinni waaqayyoo irra jiru barumsa ulfinni waaqayyoo irra jiru dookimentii ulfinni waaqayyoo irra jiru waldaa ulfinni waaqayyoo keessa jiru maatii ulfinni waaqayyoo keessa jiru waan xinnoo qabu guddoo dhageessu ulfinni waaqayyoo badeennaan qabu inni qabaniyyuu keessa akka jireenyaan wallaalchisu akka nuu ta'utti malee akka waaqaaf ta'utti nu jiraachisaa jiru. Wanti hundumtuu sila akka qabu. Ana maqaa sirriitti na dhaggeeffata. Kana tabal'aas guyyaa sirrii qaba. Sirriitti na dhaggeeffata. Gabaabaa midhaan beekaa qabu qaba. Sirriitti na dhaggeeffata. Ulfinni waaqayyoo jira taana wanti hojjetan sun jiru. Abeeti. Jiru jireenyi fannoo jalatti hafe. Hawaasa koo jireenyi fannoo jalatti hafe. Bara ulfinni jiruudhaan kan nuyi miidhagu. Bara ulfinni jiruudhaan kan wanti hundumtuu ta'u. Magar wanti baay'ee ulfinni nuuf kan ta'e. Dhiiga namaan lafa keenya irraa iyyaa'e. Harki keenya dhiiga qaba. Ulfinichi sokkeera. Mana baay'ee ulfinichi sokkeera. Hojii aboqonnaa hafu biyya kana keessa waaqayyoon jaallachuu, waaqayyoon amanuu, waaqayyoon beekuu waan jiru, waaqayyo warra biyya jiran wajjin waldaan kiristaanaa jaarraa haa qabu. Jireenya hundumtuu toora nu kan faarfannaan nu kan toora adeemu. Ulfinichi sokke. Gabaa lubbuu yaaduu dadhabne gabaa biddeenii malee. Akka nuu ta'utti, akka Kiristoosiin ta'utti jiraachuu dadhabne. Jireenya wangeelaa caalaa jireenya ofii filannetti deebine. Ayi ulfina waaqayyoo. Ayi ulfina waaqayyoo. Mana keessa jiraachuu, uffata keessa jiraachuu caala. Ulfina waaqayyoo keessa jiraachuu hunda caala. Yesuus ulfina waaqayyoo abiddi sirraan gubu. Ulfina waaqayyoo billaan sirraan gubu. Ulfina waaqayyoo rasaasa sirraan kaasu. Keessa hawaasa ku. Konfeensi deemee imimmaan buusu dhaabeera. Ulfina waaqayyoo garuu natti dhufe. Itti na dhaggeeffadha. Hojjettoonni keenya in hojjettu kiisii keessan kee waan jiru. Qotee bulaan keenya in qotaa gombisaa isaa kee waan jiru. Maaltu fidee kana? Ulfinni waaqayyoo mana dhalootaa gad lakkisuu isaati. Ulfinni waaqayyoo dallaa dhalootaa kee abba'uu isaati. Baay'een isaanii falaasama mataa keenyaaf innee fiiloosofiidha innee jireenya teknooloojiiti innee baradheera innee ulfina waaqayyoo gad dhiifne. Elamee firaa bara dibanni lafaan nama dha'uu sanamee
Qoda buqoo kee waan jiru garuu jireenya jira. Keessa baramee faarfatanii haleluuyaa jedhan narabos emetiaan faaba rechoona makrobos edhanii maaloo gaditaa jedhan sanamee birriin jiru garuu miliyoona namatti mul'ata. Ijoolleen tokko jiru kanaanis ijoolleen hiriyoonni kana wajjin kadhatan duranii jiru as keessa namoonni baay'een isaanii baadiyyaa tokko keessatti mana baay'ee tokkotti gallee halkan guutuu iyyaa awwaaraan obballeessaa yeroo haleluuyaan dhageessuun diraamaa hojjennam waan tokkoyyuu jiru taambirroo walitti dirree waan tokkoyyuu jiru ulfina jira afuura waaqayyoo jira isarraa miti isa bariin nutti mul'ata isa ameen har'aa kaasee ulfinni waaqayyoo mana keetti galu inni badee hundinuu mana keetti yeessuudha inni tokko arge yeessuuf sagalee ibsuu qaba nama naamaati. Amantiidhaan hawaasii kadhadha har'aa kaasee agartuu kee haalaan ol godheera. Wantu kana nargaa bidiruu kee haalaan ol godheera. Tajaajila kee haalaan ol godheera. Namni tokko meeyyee caraanii ameena jala tume kana haalaan ol